Tole kun qubee akkaadaamii irraa kan isiniif dhiyaatu barumsa mathematics for natural science barattoota fireeshiidhaaf kan qophaa'edha. Jalqaba irratti mee har'aa chaaptarii jalqaba irraati haa kaanu. Chaaptariin tokkoffaa maal jedha? Propositional logic and set theory jedha. Propositional logic and set theory. Bakka mata dureewwan gurguddaa lama qaba. Propositional logic dhaa fi set theory dha jechaadha. Jalqaba irratti propositional logic isa jedhu haala halluuti. Proposition yookaan immoo statement wanti jedhamu sentences ta'e it is a sentence which has a truth value either true or false but not both. Lamaansaa kan ta'uu hin dandeenyedha jechuudha. Proposition jechaan egaa wanta yookaan sentences ta'ee wanta sentences dhugaa yookaan soba jennee deebisuu kan dandeenyudha jechaadha. Proposition jechaani asirratti dirqama yookaan sobadha yookaan soba ta'uusaa yookaan dhugaa ta'uusaas immoo dirqama beekuu hin qabnu jechaadha. Asirratti proposition gaafa jennu inni kan biraa mee logical connectives kan jedhu haa ilaallu. Logical connectives. Logical connectives kan jennu propositional logic lama fakkeenyaa fi propositional logic wanta ta'e sentence lama walitti qabuudhaaf kan nu fayyadudha jechaadha. Logical connectives kan jennu logical connectivein walumaa galatti gosa 5tu jira. Isa jalqaba irratti conjunction jechuun statementonni lama yookaan proposition wantoonni ta'an lama yennaa endedha wal qabatan jechuudha. Connective endedhaati yennaa isaan wal qabatanii conjunction jechuun dandeenya jechuudha. Conjunction kan jennu kuni sentensonni lama yennaa endedhaatiin wal qabatanidha. For example proposition P fi proposition Q ni yoo endedhaatiin wal qabatanii inni kun conjunction jedhama jechuudha. Yeroo dubbifnu P and Q yookaan immoo P conjunction Q jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Asirratti egaa mee fakkeenyaaf truth table isaanii haa ilaallu. Truth table isaanii gaafa ilaallu for example P and Q yoo jenne fakkeenyaaf P true false yoo ta'e Q immoo true false yoo ta'e true and true gaafa jennu end keessatti true ta'a. True and false gaafa jennu garuu as keessatti maaltu mo'aa jechuudha? False ta'a jechuudha. False and true gaafa jennu false ta'a. False and false gaafa jennu immoo false ta'a jechuudha. Inni kuni conjunction keessattidha. Gaafa dubbifnu egaa P and Q yookaan immoo P conjunction Q jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan asirratti P and Q is equals to true kan inni ta'u if and only if both P and Q are true yoo ta'anidha. Kan inni true ta'uu danda'u lamaan isaanii yoo true ta'anidha jechaadha. Inni kan biraan disconjunction kan jedhamu ilaallu. Disconjunction kan jennu proposition lama yoo oriidhaatiin wal qabatan jechuudha. Oriidhaatiin innis immoo gaafa barreeffamu P or Q mallattoon disjunction kana mallattoon disjunction bifa kanaatiin yookaan qubee vaadhaatiin kan barreeffamedha. Kanaafuu kan inni dubbifnu P or Q dha yookaan immoo P disjunction Q ta'a jechuudha. Inni asirratti immoo truth value isaanii haa ilaallu. P or Q yaa ta'u iddoon kun sana booda P kun true false haa ta'u Q kun immoo true false sana booda true or true gaafa jennu or keessatti true ta'a. True or false gaafa jennus true ta'a. False or true gaafa jennus true ta'a. False or false keessattidha kan inni false ta'u jechaadha. Asirratti egaa P or Q is equals to false kan inni ta'u if and
only if both P and Q are false yoo ta'anidha jechuudha. False yoo ta'anidha. Inni kan biraan implication haalaallu mi'aammoo jechuudha. Asirratti immoo implication kan nuti jennu yennaa proposition yookaan immoo statement on truth value qaban lama yennaa jecha if then yookaan immoo implies jecha jedhuutiin gaafa isaan wal quunnaman jechaadha. If then yookaan immoo implies jedhaatiin gaafa isaan wal quunnamanidha. Inni kun mallattoon isaa bifa kanaatiin kan ta'edha. Mallattoon kun maal jedhamti dubbifamte jechaadha. If then yookaan immoo implies jechuudha. Inni fakkeenyaatiif yoo barreessine P implies Q yookaan immoo P if P then Q ta'a jechuudha. Mee kanaafis truth value isaanii haalaallu. Kun P Q P implies Q yookaan immoo if P then Q kan jedhu haalaallu. Kun true false yaa ta'u true false yaa ta'u kun immoo na true implies true irratti kun true ta'a. True implies false inni jedhu kun false ta'a. False implies true gaafa jennu true dha. False implies false gaafa jennus true dha jechuudha. Isa kana keessatti P implies Q is equals to false kan jennu if and only if P is true and Q is false yoo ta'e qofaadha. Kan nuti false ta'a jennu jechuudha. Implication keessatti P yookaan immoo inni jalqaba true ta'e inni lammaffaa immoo false ta'e jechuudha. Inni kan biraa immoo by implication kan jedhu maalidha? By implication jechuun yennaa proposition lama if and only if jecha jedhuutiin gaafa wal qabatudha. By implication kun mallattoon isaa bifa implication fakkaate karaa lachuu maal qaba? Xiyya qaba jechuudha. For example P fi Q by implication dha wal qabachiifne P by implication yookaan P if and only if Q jedhamee dubbifama jechuudha. Innaa kana otoo fakkeenyaaf truth value isaa ilaalla Q P by implication Q yookaan immoo P if and only if Q yoo jenne bifa kanatti jechaadha. Fakkeenyaaf true false ta'a yoo ta'e kun immoo true false asirratti true by implication true ta'a. True by implication false ta'a. False by implication true false ta'a. False by implication false ni maal ta'a? True ta'a jechuudha. Asirratti P by implication Q is true if both P and Q have the same truth value. Truth value wal fakkaataa qabu yoo ta'e yookaan immoo proposition nu kennaman suni truth value isaanii wal fakkaataadha yoo ta'e P implies Q P by implication Q keenya maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Yookaan lamaan isaanii false yookaan immoo lamaan isaanii true yoo ta'an by implication keenya maal ta'a jechuudha? True ta'a jechuudha. Inni kan biraan negation kan jedhu maalidha? Negation jechuun faallaa isa jalqaba nuuf kenname jechuudha. Negation mallattoon not kan jedhuutiin yoo wal qabatedha. Proposition matto asirratti kan negation adda taasisu warri kaan proposition warri kaan jechuudha. Logical connective warri kaanii lamadha kan isaa wal. Negation gaafa jennu asirratti proposition tokko qofaadha kan jiru jechuudha. Proposition tokko sana maal gochuudha? Negate yookaan immoo inverse isaa barreessuu jechuudha yookaan immoo negate goonee barreessuu jechuudha. For example inni kun not yoo goonate jechuudha yookaan immoo
yoo faallaasaa barreessina ta'e jechuudha. Noottiidha bakka bu'iinsa bifa kanaatiin bakka bu'aa bakka bu'iin negeeshinii kanadha. For example p is equals to true yoo ta'e negation of p immoo is equals to maal ta'a false ta'a jechuudha faallaasatiin yookaan immoo fallaasa jechuudha kan nuti asirratti barreessinu jechuudha. Inni kun maal jedhama? Negation jedhama jechuudha. Negation of p jedhamee dubbifamaa jechuudha. Inni kun p dha jechuudha normally. Kana fakkaata. Inni kan biraan maalidha? Exercise kitaaba keessan irra jiru. For example exercise jalqabaarra maal jedha? Which of the following sentences are propositions jedha. 123 is a prime number jedha. 120 exercise irratti 123 is what? Prime number jedha. Proposition jedhama. Proposition mitiidha. Proposition jechuun jalqabarratti akka ilaaletti sentences dhugaa yookaan immoo soba jennee deebisuu dandeenyudha. Kanaafuu 123 prime dha yookaan immoo prime miti jennee murteessuu dandeenya waan ta'eedhaaf 123 gaafa kanaatti ilaalu prime number dha. Kanaafuu wanti dhugaadha. Proposition dha jechuudha. Inni kan biraan 0 is an even number jedha. Inni kunillee proposition dha. Inni kan biraan maal jedha? Multiply 5x plus 2 by 3 jedha. Multiply 5x plus 2 by 3 kun sentences dha malee statement yookaan immoo proposition jechuu hin dandeenyu. Wanti kun dhugaadha sobadha wanti jedhamu jiru command dha asirratti jechaadha. Wanta ta'eedhaaf jechaadha. Exercise warraa fi keessatti wanti sunitti ulfaatu yeroo ta'e comment jalatti nu barreessaa. Galatooma share subscribe gochuudhaan nu deeggaraa. Nagataa viidiyoo itti aanuun walitti deebina.